Hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan dhangaan OBS haaluma jiruuf jireenya yeroo ammaa kana keessa jirurraa manguddoo hayyuu aadaa fi seenaa Odumaa Mogadaa wajjin eegallee hanga ammaatti immoo wajjin jirra waan keenyarraa haasawutti jirra. Ammas keessummaa biraa qabna. Keessummaa biraadhaa wanti irraa haasawuu barbaadnu mee waan asoosumarraa dubbanna jenneeti. Barreeffamni asoosuma fi alasoosuma jennee barannee ayyaana seenaa dhugaa fi kun immoo kalaqa. San keessa mee asoosumarraa dubbanna. Yeroo ammaa kana kitaabota baay'eetu asoosumawwan baay'eetu barraa'anii gabaarra jiru. Namni irra caalaa magaramitti hawwatamu ta'e duraan asoosumni baay'ee dubbifama. Nama hawwata. Afaan Oromootiin asoosuma baay'ee yaaddubeessa gurraacha Abbayyaa fa'aa yaadatta akka itti dubbisaatiin turre bara sana dharraadha. Amma garuu miirri asoosuma dubbisuuf namni qabu baay'ee miti. Haaluma yeroo faana fiiganama. Maali faayidaan asoosumaa kun? Hagam namaaf barbaachisa kan jedhu irrallee ogeessi asoosaa tokko wajjin jira kunooti. Addunyaaf mul'ata hordofaati. Abbaa kitaaba kanaati. Hirbuu dhalootaa jedhama mata dureen isaati. Kanaaf xiqqoo waa'ee asoosumaa irraa mee haa dubbannu uummata keenya refresh haa goonu asoosuma irratti jechaa asoosumaa barreessan tokko. Keessummoonni keenya irraa jaarsa hanga dargaggeessaatti obbo Maammoon jaarsa harrii filatanii dhufanii harrii kabajaa jechuudha. Addunyaaf immoo dargaggeessa goofaree filatee dhufe. Kanaaf egaa keessummoonni keenya akkasitti egaa dhangaan waan gaggaarii qaba, waan baay'ee qaba. Kanaaf hirbuu dhalootaa asoosama addunyaaf mul'ata barreessedha. Maqaan kee addunyaadha moo addunyaafidha innumti ganama moo kitaabaaf jetteet addunyaaf mul'ataa jette achirraa eegallame addunyaa. Okay, galatoomaa jecha jalqaba waa'ee maqaa kiyyaarraa eega kaastanii maqaan kiyya maqaa amantii dure jalqaba Phexros Mul'ataatiin kan ani beekamu garuu gara warra keenya duriitti deebisuu waan barbaanneef abbaan kiyya mul'ataa hordofaa ta'ee sababa amantiitiif ilma isaatiif immoo Phexros baase. Phexros jechi jedhu kun hiika dhabeessa Oromiffaani. Sana booda maqaa jijjiiruuf kutaa 12ffaatti barbaadeen addunyaa mul'ataa jechuurra addunyaaf mul'ataa yoon jedhe hiika qabeessa taa'edhen qorumsa kutaa 12 gaafan qoramuuf jedhu mana murtii deemee seera qabeessummaan hin jijjiiradhe addunyaa fi effii qabaachaadha. Addunyaa otoo hin taane addunyaafidha. Anillee effii waan ofirraa qabuuf addunyaaf waan jedhuufan gaaffii kaase malee otoo addunyaa citta ta'e addunyaa maqaadhuma beekamaadha jira guutee. Kanaaf hiika guutuu akka qabaatuu fi yoo Rabbi jedhee immoo ilma kiyyaa boodarra guutuun baasadheeni guutuu addunyaaf mul'ata akka ta'u. Ittiin si gaa Rabbi malee maamitiin qaqqabda. Galatoomni hirbuu dhalootaa kitaaba jalqabaa natti fakkaata siifi kana jechuun akka dhala jalqabaatti ilaalama miti namni waa kitaaba barreessu itti yaadee itti dhiphatee yeroo fudhateeti kan inni hojjetu akkuma cal jennee kitaaba nama barreessu gaafa laallu dadhabbii kan qabnetti ilaaluun gaarii miti. Dadhabbii mataa isaa qaba kitaaba barreessuuni. Keessumaa immoo kalaqni asoosamni kalaqadha. Kalaqa tottolchita. Daangaa itti goota. Daangaa keessatti taphattu qabda waan kalaquu barbaadde. Lafa kalaqxaa, qilleensa kalaqxaa, aduu kalaqxaa gaafa asoosama kalaqxu jechuudha. Waan baay'eetu jira miti. Yoomessa jennutu jira. Iddoo fi yoom akka ta'e. Isaan kun baay'ee murteessoodha kalaqa kana keessatti. Hirbuun dhalootaa maal qabate? Maal of keessaa qabame? Waan walii galaa wayii nu kaasi. Jalqaba irratti hirbuu jechi jettu kun jecha 2-3 hima salphaadhaan waan ibsitu bira geessuu miti. Namni kamuu hirbuudhaa fi mataa isaa kennuu danda'a jechuudha. Hirbuun dhalootaa inni nani asoosama kanarratti barreesse garuu imaana yookiin waadaa nama lubbuun hin jirreeti. Namni tokko dhuunfaadhaanis akka sabaattis waadaa yookiin imaanaa qaba. Imaanaan kun immoo hirbuun ba'aadha. Ba'aa kaayyoof baattamu. Wantoota kaayyoof baattamu keessaa galaa fi hirbuu kaasuu dandeenya. Galaa fi hirbuu isaan lachuu tokkuma ni baatamu. Kan adda isaan godhu garuu hirbuun hin nyaatamu. Galaa namni kaayyoof baattatee namoota wajjin jiru faana oggusuma nyaatee dabarsa malee
dhala biraatiif hin dabarsu. Irbuu garuu hanga baachuu danda'u baateet dhala isaatti saba isaatti dabarfata jechuudha. Irbuun dhalootaas waama kana akeekti. Bu'aa bayii qabsoo Oromoo fi itti cochoomina ilmaan sabaa Hayila Sillaasee irraa kaasee hanga kufaatii wayyaaneetti kan seenessudha irbuun dhalootaa kun jechuudha. Akkaataa kamitti bu'aa bayii kamiin Oromoon Hayila Sillaasee keessa maal ture? Keessa seennee yoo kaasne obbo Kormee jedhee ka'a. Qabatamatti namni obbo Kormee jedhamu kun kan Shawaa Lixaa Buunaa Gindabaratitti argamu kun qabatamatti yoo dhabame ta'iin obbo Kormee irratti ta'e qabeenyi isaa gubachuun haadhi manaan isaa jalaa ajjeefamuun haadha manaa ajjeefamtee booda immoo isa mana hidhaatti boo'icha haadha manaa irraa dhorkamanii isa mana hidhaatti galchuun ta'ii Oromoota irratti bara Hayila Sillaasee ta'edha. Obbo Kormeen achii booda maal godhe? Obbo Kormeen maqaa maaliitiin qabeenyi isaa kun kan inni akkas ta'e akka irbuun dhalootaa seenessutti miseensa waldaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaati ati jedhamuuni. Dhuguma immoo ta'iin kun ta'eera. Asoosamaa seenaa dhugaatii jechuudha kun. Asoosama seenaa dhugaa of keessaa qabudha. Obbo Kormeellee ta'uu baatu Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aarratti, Maammoo Mazaammir fa'aarratti, Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aarratti ta'iin kun akkasumas namoota amma maqaa isaanii ani hin kaasne irratti maqaa wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaatiin hooggantootaa fi miseensota irratti ta'iin kun ta'eera. Qabeenyi isaa hammameera, namni jalaa ajjeefameera, haga fannifamuutti jechuudha. Isa kana kan inni of keessaa qabu. Isaa dubbisanii argatanii. Kitaabni immoo baay'ee nama hawwata. Seenaan isaa amma akka kaaftutti amma bakka inni jirutti bira dhaqna mataa isaa waan ta'eef bira dhaqaa dubbisaa jennee asumatti bira gabaafanna. Ani immoo maal barbaadamu asirraa faayidaan asoosumaa dubbistootatti akka himnu barbaada. Ati amma nama eeriyaa kanarra jiru nama naannawa baruulee asoosumaarra jiru waan ta'eef waa'ee asoosumallee gad fageenya nutti himuu dandeessa. Asoosumni gaafa kalaqamu maaltu yaadamee kalaqame barbaachisummaan isaa? Seenaan dhugaa waan jiru jecha akkaataa kanaan obbarruun tokko akka uumamu maaliif barbaadame jedhama? Amma asoosamni wayita asoosamni ijaaramu yookiin uumamu asoosamaan uumta miira garaagaraa keessa taatee uumta. Miirri gaddaa jira, miirri gammachuu jira, miirri gootummaa jira, gantummaan jira, kaayyoof cichuun jira. Bu'aa bayii kana namni taa'ee uuma nama boo'uu faana akka boo'utti, nama gaddu faana gadde, namni tokko kaayyoo isaa irratti immoo akkamitti akka cichu cimsitee waan ibsituuf haala uumamaallee birraan akkamitti akka dhuftu hin uumta. Biiftuun birraa akkanatti baateet jetta isuma yaaddata namni. Boossee imimmaan ishee akkana godhattee haxaa'attennaan yaadni keechi dhaquu qabachaadha bakka sana. Kanaaf immoo maalidhaa jiruuf jireenya hawaasaa keessaa hin ba'u asoosamni kunis. Deemtee deemtee namni balaan irra ga'e fakkeenyaaf asoosamni jaalalaa jiraachuu danda'a. Barbaachaaf rooba keessa fiigee barri abbaa ishii bira dhaqee yoo jedhee barreesse abbaan gaditti ba'ee akkas godhe otoo fiiguu kufee akkas ta'e. Namni jaalate kuni hin miireeffama. Namni waa'ee jaalalaan beekne garuu miira kana keessa seenuu dhiisuu danda'a. Waan bu'aa bayii qabsoo soo ta'e qabsoodhaaf akkas ta'e jettee gaafa barreessitu ilmi isaa immoo irraa fudhatee akkasitti irra fooyya'e gaafa jettu namni dirree qabsoo irra jiru sun abbaan isaa waa xiqqoo hojjeteera yoo ta'e abbaa koo irra fooyya'uun qaba jedheet asoosama kana keessatti of barsiisaa jechaadha. Hin uumamtaaf cimsitee akkaataa namaaf fudhatamuu danda'uun wantichi waan qabatamaa hawaasni hin qabnedha. Fakkeenyaaf ganna keessa aduun akkasitti rakkisee yottee barreessite hin ta'u. Saatii isaa miti waan ta'eef. Saatuma wal fakkaataa haaluma jiruuf jireenya uummatas akka fakkeenyaaf qotee bulaadhaan konkolaataa akkasii qabatee deeme yoo jette irraan deemu yoo qabaateeyyuu farda isaa yaabbateetii jechuu qabda. Fardaan beekama waan ta'eef. Asoosamni haala jiruuf jireenya uummata tokko karaa namaaf fudhatamuun akkaataa miira namaa ofitti harkisuu danda'uun nama hawwatuun uumtaa jechaadha. Garuu ergaa dabarsuu barbaaddee dabarsuu qabda. Abdiin ani dubbiseera kitaaba kana fuulli isaas baay'ee guddaa miti garuu immoo qabiyyeen isaa guddaadha. Fuula isaa yoo ilaalle gara 125 akkas ta'a. Garuu immoo bara fiiwudaalii Hayila Sillaasee irraa jalqabee hanga kufaatii wayyaanee yookaan immoo warraaqsa qeerroo bu'aa warraaqsa qeerroo fideetti
asitti dhaabata jechuudha. Itti fufa jedha. Osoo dubbannu itti fufa jedha asoosamni kuni. Itti fufa jedhee xumurame ani dubbiseera bu'aa bahii uummanni keenya keessa ture. Gaafan kana dubbisu maal yaadadhe beektaa? Seenaa baranne irra miti dur. Keessumaa seenaan nuti baranne manneen barnoota sadarkaa tokkoffaatti seenaan nuti baranne jira. Sadarkaa lammaffaatti seenaan nuti baranne jira. Keessumaa seenaa Oromoo keessatti bara Haayile Sillaasee irraa kaasee hanga bara Dargitti seenaadhaan beekna. Nuti dhaloonni keenya jechuukooti. Seenaadhaan beekna. Bara Wayyaan immoo keessa jirra waan ta'eef qaamaan beekna. Hanga ammaatti waan jiru jechuukooti. Kanaaf waa wal qabatee sirnoota sadan kana keessa jiru seenessa irbuun dhalootaa kun. Obbo Kormeen akkuma inni kaasee nama qotee bulaadha, nama sooressaa, nama alaamanni guutuudha, nama yoo alaa gara mana isaatti galu jabbileen dallaa keessaa mar'attudha. Jireenya baadiyyaa yaadachaa dubbista beektaa gaafa kana dubbistu. Asoosamni namni kun nama maatii keessatti jaalala qabudha. Kabajni inni haadha manaa isaa wajjin walii qabu, ollaa biratti fudhatan inni qabu, gosaaf gaaddisa taa'ee gaafa dubbatu akkamitti akka dubbiin irraa bareedu. Kana jechuun Oromoon baay'een kana qaba. Wanti as keessatti dubbistee argattu waan Oromoo baay'ee bira turedha. Kun qabeenya mataan isaa jechuudha. Indigenous knowledge namiti beekumsa qe'ee Oromooti baay'een isaa kan as keessa jiru. Kanaaf egaa addunyaafis waan kana kalaqee nu biraan gaheera. Tarii asoosama nama barbaachisa laata asoosama kalaquu waan jedhu duraatti kaasteetta. Akkuma yaanni ka'uuf barbaaddeeti malee si jalaa dhokatee natti hin fakkaatu. Asoosama kalaquun egaa seenaa gaafa barreessitu seenaan barraa'e tokko jiraachuu danda'a. Seenaa sana gaafa dubbistu sinuffisiisuu danda'a. Adeemsi ittiin barraa'e si hawwachuu dhiisuu danda'a. Seenaadhuma sana gara asoosamaatti jijjiirtee bifa asoosamaatiin gaafa dhiyeessitu baay'ee hawwataa ta'a. Akka itti dubbiftu sii galas tokkoffaa immoo haala qabatamaa jiru sitti hima waan ta'eef sii gala si hawwataa. Tooftaa ittiin barreessanii waa agarsiisanii asoosamni immoo cimina abbaa barreessee si mul'isa. Asoosamni kalaqa waan ta'eef uumeedhas waan ta'eef cimina isaa mul'isa, ga'umsa isaa mul'isa. Kanaaf asoosamni faayidaan isaa yookaan maal barbaachisa dhufu waan baay'ee kaasuu dandeenya ta'a. Mee addunyaa fi gaaffii turfadhuuti ani dura waa haa gaafadhu. Addunyaaf ati mee dhaamsati dabarfachuu barbaadde inni guddaan seenaadhuma himuudha moo maalinni jechuun seenaa himuu yoo ta'e kitaabarra iyyuu jira jenneerra ati immoo kana kalaqxeetta maal barbaadde maal dabarfachuu barbaadde dhaloonni akkamitti akkasi hubatu feeta nama akkamii ta'uu barbaadde ofii keeyyooti. Tokkoffaa kitaaba kanarratti ergaa ani dabarsuu barbaade. Namni tokko akkuma dura kaasee dhuunfaadhumaan maatii dhalateerra akaakayyuu isaarraa abbaa isaarraa ilmi gaafa ga'u maalirra turanii waan jedhu kaayyoo qaba namni. Galmi akaakayyuu isaa sun galma ga'eera karoorri isaa sun kan abbaan kootti akkas ta'e waan na jedhu. Lammaffaa akkuma sabaattu sabni keenya qabsoo bara sanarraa jalqabee sanaan garraatti xumuree dhibba lafa kaawwateeraa wenne lakki. Kaayyoo jara sanaa immoo fakkeenyaaf hubanna bara Haayile Sillaasee keessaa namni kun godhe bara Dargii keessa ilmi itti fooyyessaa dhufe. Dhaloota duraa caalu oomishamuu qabaa. Daran amma fakkeenyaaf hundee keenya sirrii isa ganama daganneerra. Maaliif hundee keenya isa ganamaa dagannee isa booda kana nutti dhufe irra leellisa dhaloonni. Isa booda kana. Kana jechuun Oromummaadhuma kanayyuu amma kitaaba baayoloojii keessi baayoloojii qolli isaa immoo kitaaba herreegaa jedhu wayii fakkaata dhaloonni amma. Maaliif Oromoon durii maal dhawoo jenne Oromoon dur sirna gadaan bula faranjiin nu beekti ragaa nu baateetti jechuun Oromoo bu'aa takka hin qabu. Yoo Oromoon sirna gadaan jiraate malee yoo sirna gadaan bule malee Oromoon durii akkasitti rakkoo isaa furata nama wal dhabee akkasitti araarsa jennee dubbachuu qofa otoo hin taane Oromoodhuma rakkoo isaa sirna gadaan gaaddisa odaa jala taa'ee furatu sana ta'uu qabna. Kan ammoo kan ta'uu dandeenyu akkuma asoosamni kun ilmi abbaarra fooyya'aa akaakayyuurra fooyya'aa dhufe kana akkasumatti fooyya'aa dhufuu qabna. Dhalootuma seenaa kaleessaa faarsuu sana ta'uu hin qabnu. Nus immoo akkuma isaaniitti itti cichuu qabna. Qabsoo kanatti galmaan gahuu qabnaadha. Galatoomii. Ayyee. Galatoomii amma gaa
dhumarratti waan jennu jenna waan reefuu yaada keerraaf dheewaa dubbachuuf ture isa boodarratti deebi'aa gaafiin kun akkana jalaa nafnee fi mee nama asoosumaa kanarraa waa'ee asoosumaa daran baruu barbaada namni daawwatu waan ta'eef ati nama asoosuma barreesse. Kanaaf kitaabota asoosumaa baay'ee dubbisteertas ta'a. Kitaabota asoosumaa baay'ee dubbiste keessaa kan fakkeenya si ta'u eenyu kitaaba kamii? Ammallee namni biraas dubbisuu qabu. Kitaaba sirriitti fakkeenya naaf ta'u fi akkan asoosama jaaladhu iyyuu kan na godhe. Kan na taasise abbaan kiyya barsiisaadha. Barsiisaa afaaniiti. Ganna barnoota fooyyeffannaa barsoonni baratu naqamtee barnoota baratee gaafa galu ani xiqqaa ta'e kitaaba asoosamaa yoo milaata jedhu bitee dhufe. Yeroo sanatti ani nama kutaa 5 gadi baratudha. Garuu kitaaba sana baay'een jaaladhe asoosama. Itti sun asoosama eela jireenyaa jedhamu yeroon daree garagarii kanan jiru kanan dubbisedha. Asoosama kan biraa qaroo dhiiga boosse mootii mootummaan barreeffame. Isaan kuni asoosama keessatti warreen akkan asoosama jaaladhu na taasisanidha. Yoo milaata Gaaddisaa Birruu yookiin Isaayyaas Hordofaa? Isaayyaas Hordofaadha. Asoosumni baay'ee waan murteessaadha. Anuyyuu tokkoffaa akka duraan yeroo jalqabaaf an kitaaba qormaataaf dubbisu malee kitaabota amma beekumsa dabalataa kana dubbisuuf fedhii akkasillee hin qabu ture. Akkuma fedhii kitaaba biraa yaadee dubbisuyyuu wanti jalqaba fedhiina keessatti uume keessaa asoosuma. Asoosumni kunillee kan gaazexeessaa amma VOA kana Dhaaba Wayyeessaa. Namoo daandii. Namoo daandii baay'ee. Godaannisaa fi Gurraacha Abbayyaa fa'a lachuu kan isaati. Akkaataan inni itti barreessuun filannoo jechoota isaatiif yaadni kitaabota sanii ayyoo ani amma yeroo jalqabaa kan kitaaba dubbisu jaalladhu waan dhabuudhaan keessaa dura jecha jalqabarra. Asoosomni tokkoffaa akkuma namni hunduu waa dubbisuudhaaf fedhii horatu jalqabarratti nama jalqaba. Tal si godhu irraa gara kanatti illee akka dhuftuuf si taasisuu danda'an keessaa tokkoffaa waa'ee kee walitti qabee dubbata. Seenaan yookiin waa'ee nama tokkoo dubbataa yookiin waa'ee lafa tokkoo dubbataa specific godhee waa'ee tokko dubbata. Asoosomni garuu walitti qabee hawaasas dubbata. Beektaa ani amma waliin jireenya warra Gumuuziif Oromoo gara lixaa kanaaf Gumuuzillee kitaabuma asoosuma kana keessatti argina. Gurraacha Abbayyaa. Bacankiree Bakaaloo faamee maqamee isaa filannoo isaa laata. Teetoo fa'a. Jarri sun amma istooriin sun si ajaa'iba akka ittiin hawaasa walii gala jiru jireenya hawaasaa sanitti fuudhee afaan si kaa'u. Kanaaf asoosumni hawaasa tokkoof murteessaadhaati waan biraadhiis hawaasumaafu tokkoffaa namni akka kitaaba dubbisu gara dubbistootatti hawaasa hawwataa suni faayidaa uummata saniif hawaasa dubbisaa taataa maatii dubbisaa taataa uummata waa hubate nama qaroome akka taatuuf karasiisaa. Isa lammaffaa immoo walii gala jiruuf jireenya kee wanti sitti himuu danda'u asoosoma seenaa caala. Asoosoma kanaaf asoosomni waan murteessaadha. Uummanni keenya kitaaba asoosomaa dubbisuu aadeffatuun akkuma kitaabonni duraan nu hawwatanii namoota baay'ee akka kitaaba dubbisan taasisan kana ammas fedhiin asoosoma dubbisuuf amma warra durii yoo kaaste bara kitaabota asoosomaa maqaan sitti hima. Amma garuu tokko sitti himuu namni danda'u. Aadaan dubbisuu jijjiirameera amma beektaa namni kitaaba dubbisuu kana baay'ee hin fedhu. Sooshaal miidiyaan kun amma baay'ee fooyya'eera waan ta'eef namni baay'een moobaayilii isaa hiriyaa godhatee waliin oola. Waanuma moobaayilii isaa irratti gama sooshaal miidiyaa kanaan argu dubbisa malee baay'inaan namni kitaaba bitee dubbisuu aadaa kana irraanfachaa deema. Tariimee dhumarratti baay'ee isaa inni dubbisu bitee haa dubbisu dubbisaanii. Kitaaba kana eebbisteetta gabaarra oolchiteetta akkamiin raabsitee namni eessa argachuuf haa danda'ame waan sana jedhiiti hin xumurraa turtii keenya har'aa as dargaggeessa reefi kitaaba tokko barreessite kitaabota biroollee akkatti dabaltee barreessitummoo abdiin qaba. Ayyee kitaabni kun yaa'u maxxanfameera. Gabaarra qubee jenereeshin kan jedhu mana rabsaa magaalaa Adaamaa kanan jira. Mana uffata aadaa seenaa furii jira. Bakkootuma kana lamaanii kan jiru. Yaa'u nama jalqabaati waan ta'eef baay'ee irratti dhiibbaan uumne kitaabni biraas fuulduratti yoo rabbi jedhee dhufaa jira waan ta'eef. Itti fufa jedha waan ta'eef kuniyyuu. Kunuu ganaadha. Dirqama hin dhumne kun. Yaa'u kun turtiin isaas itti fufuu danda'a turuus danda'a. Dhaloonni biraayyuu itti fufsiisuu danda'a waan ta'eef. Akkuma irbuu sana jechuudha. Irbuudha. Haa ta'u eebbifteettamoo akkumatti gabaatti dhiyeessite? Eebbiseera.
Garuu hiriyootuma waliin eebbisne sagantaa akkasii wanti ta'u otoo hin taane. Gaabii namatti hin uwwifne jechuudha. Namootuma hiriyoota faana hin eebbise. Bara ammaa namni gaabii namatti uwwiseetu hamaamuta fidii kottu namaan jedha kanaaf hin jedhe. Inni ma yaa'u amma. Nurratti kakaasaa taa'ee. Amma maal. Illee halufu. Illee gaabii fidees duruma kanatti akka hubachuu. Gaafa kitaaba lammaffaa sadaffaa eebbisiisu ta'an rakkoon qabu. Haa ta'u dhumarratti tarii maal jettaa seenaa kana keessatti amma gaafa seenaa kana barreessitu ati waan dhaloota irraa hubachaa dhufte jira akaakayyuu keerraa akaakayyuun kee bara Haayile Sillaasee yoo jenne dargiin bara abbaa kee yoo jenne barri wayyaanii immoo bara keeti. Atiyyuu waan seenaa irraa bartee fi waan ofii kee argite jira. Maal dhaamta waa'ee uummata keenyaaf waa'ee wal gargaaruu walii dhaabbachuu mirga ofii falmachuu kanarratti maal jettame waan gabaabaa jedhiiti xumurraa. Akkuma isinuu kaastani dargaggeessi dhaamsa baay'een dhaamu garuu wanna hubanne irraa waa dubbachuun dirqama. Jaarsuma jara oollas waan ta'eef maanguddoo maammoo gadaa amma isin affeertan illee isaanuma bira oollaa isaan irraa waaqichachuuf waa irraa argachuuf kitaaba isaanii duudhaaf kitaaban baay'ee jaaladhudha. Sumaanii Oromoon durii fi Oromoon amma adda kanan jedhuu fi Oromoon durii nama hin haammata kan jedhamu dhuguma qabatamatti agarreerra. Sabni biraa nu bira yoo taa'e lafa gutee asirraa qotadhodhee akkuma ilma isaatti ofirratti ol baasee miti. Ofsaa caalchisee miti. Kabaja isaa malu eegsifachaa farda isaa miiccifachaa farda harkisiifachaa waa baatee akka wajjin hin deemu gocha nama waan nyaatu hin qabne nyaachisee sooree manatti ijaaree horii kennaaf. Oromoon durii jechuudha. Kan amma haammachuudha kan jedhamu dantaa mataa keenyaa dhabne nama biraa danticha gonfachiisneeti. Kuni haammachuun jedhamu akka kiyyatti. Xiiqeffatee ogbarruu isaa cimsachuu qaba. Har'umallee seenaan keenya bifa sirrii waan hin barroomneef waliif hin gallu. Seenaa dhaabbataa yoo ta'e koo seenaa dhugaa irratti walii galta. Abbaa qabaachuu qaba dhugaan. Seenaa gaafa barreessitus immoo seenaa takkicha barreessitee isa tokko dhiisuu hin qabdu. Gola tokko barreessite namni tokko seenaa Taaddasaa Birruu barreesse taanaan inni tokko dhufe seenaa Taaddasaa Birruu qofa barreessuu hin qabu. Gootonni akkuma Taaddasaa Birruu Oromoof fakkeenya ta'uu danda'an dhaloota barsiisuu danda'an kan seenaan isaanii takka weelluu keessattis kitaaba keessattis hin kaane danuu jira godholu irratti hojjetamuu qaba. Dhaloonni kaleessaa nuyi kutaan amantiin waliin qoonnu jedhanii boolla tokkotti dhuman sun har'a yoo nuti kutaaf amantii wal qoonne irbuu nyaanne jechuudha. Irbuun dhalootaa immoo warra kaleessa boolla tokkotti dhumee sanaa olitti cimtee waan san akka galmaan geessudha kan inni barbaadu. Inumaa garaagarummaa kanayyuu dhabamsiisuu qabdi. Kana naamadhaan. Galatoomii egaa abdii qophii dhangaa keenyarra kanumaan xumuruuf jenna. Addunyaaf mul'ataa hordofaas kanumaan geggeessina. Qophiileen dhangaa gaasin biraa gahaa turan daawwattoota keenya gara ispoortii dhangaatti dabarraa qophiilee kana isin biraan gahaa kan ture. Ayyaana Cimdeessaa fi Abdii Gadaatii ogeettiin kaameeraa keenya Hawwii Gurmuuti qophiileen televezyiinii OBS hafan kanneen biroos itti fufu nama torbanii nu haa godhu yeroo gaarii isiniin jenna.